warahmatullahi wabarakatuh. Jero juttu man Ramadan mara tergan kan jero kita lagi belajar. Harusnya ada toko dalaga jero kono mah. Toko si itu lagi jero di sini. Kami kursi kan kita sini kata. Jadi kita lihat sini jero. Kalau dari maka amma sokorti magaalatti eegalee bifa jijjiirratti amma gubbaarraan kun asitti akkuma argitan filfila aswaatii bullaadha girfaa heela waa sadii kana jechuutti buufaadha waliin maka sadii maka makan qabaa ammas mukaarradha dikate ilma kan makke sokolatan jire kono salsala undu baddina kada ba ke tabi to ko etuda do ba kono ma salsa ba ki do gutu tenage mamu so bitta rani kira amma so maka amma sitti lukkuudha saduu lukkuu kafoo foon bichaa qalata hin qabne jechuudha jijjiradhe kunoo jijjirachuu haala kanaan kan xixiqqoodha hedduu xixiqqaas miti hedduu gurguddaas miti haala kanaan itti naqadhaa jechuudha lukkuu tokko jechuudha kunoo amma eegatti xumuree booda sirriitti waliin makaa kunoo amma haala kanaan waliin makee jira haga bilchaa tokko namatti ture bitigila qaqqabee jechuudha itti qadaade ammas kan hordofaa kunoo akkanattis haala kana yoo ta'e xiqqoo bishaan ho'aa xiqqootti gubatan jechuudha xiqqoo matiiti akkasitti jalaan gubannee jechuudha kunoo amma haaluma kanaan bishaan itti buusee gatuutti jira bilchaatuutti jira jechuudha ammas naannoo waaduma kun amma qorriidhaan bilchaatee jira amma muraa tokko keessaa fuudhee ilaala hojii jechuudha qorriidhaan bilchaatuurraa jechuudha haala kanaan bilchaatee jira jechuudha amma isaanis fudhachuu jira amma dhaabsee itti qadaadee jira bilchaatee jira jechuudha kana fakkaata idaan yaarraa dhaabbiin qabaa waan muraasa wantoota muraasatti godhanii danda'an jechuudha jidduu waan nama dhibaatiin baay'ee mi'aayaa goosaatii wajjin nyaatamaa feetanii kobilee wajjin yookaan kita wajjin nyaatamuu ni danda'ama jechuudha kana fakkaata gara wajjin qaba seenaa viidiyoo kee ilaalaa laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessanii jedhan maal oromummaan dhiigaa saalee oromummaan dhiigaa jedha yoo ta'u kee jala seentanii daawwachuu dandeessaa viidiyoo inni bal'attusee walaa gargaaruu biraadhaa waliin dhaalchitii akkuma yoo ta'u nagaadhaan kan keessaa jiraadha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh